السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني هند كيسان هردفت تزينوتو بقرب بين ساعتي كنا نسينجاي سنين جتا هر سينا وي سينا أجايبا دوغا ربي أبوليتين كي تكا جتشور naafimte isiniif qooda jedhee dhufe jechuudha. Maaliifuu tarii namni irraa waa baratutu malaa namni kun irraa waa barateetiin of qusatutu mala jechuudha. Obboleettiin si'eet akka jechuudha. Obboleettii akiraate jechuudha. Obboleettii wajjin dhaladhee osoo hin ta'in bara kuma lama biyyarraa dhufe jettee fakkeenyaaf biyyarraa dhufee bara 2000 biyya Kuweet jedhamtu deemee jette. Bakka biyya Kuweet jedhamu deemee biyya Kuweet tanaa waggaa 7 taa'ee gale jettee. Fakkeenyaaf manni illee naaf ijaaramee wanti hundi naa xumuramee suuraa kaasaniitiin inni natti ergan jette. Galee namalleen akka gaa'ila godhadhu namaan walii galee erga namaan walii galee booda bakka hin galee jettee amma bultii ijaaradhee ilmaan horachuudhaaf gale jettee gara biyya. Yoo galuu amma namni ani gaa'ilaaf walii gale suni dhufee in ergate jettee haadha abbaa kiyyatti. Yoo ergatan bakka gaafa dhimma callisanii waa'ee mana kiyyaa kana mana naa ijaaranii kana natti illee agarsiifnee ani galee jennaan ka dura suuraa natti ergan dhimma callisan jette bakka tayyib bee manni eessa jirree ka gaafa san suuraa natti agarsiiftan jennaanini maali waan nama ajaa'ibu obboleettii maalii suuraa yoo sitti agarsiifne waa mana wajjin seerumsiifnaa naan jedhan jette. Akkana amma bakka akka malee rifadhee akka malee naasuun guddaan natti dhagahamee boo'ee jette. Amma eegasii amma kaanii mana qabatti beekaa kan gaa'ila walii gale sun illee kan itti himee jennaaniin hima callisee jennaan baqaanii kana booda wanni waggaa kana mul'u si eegee fi mana qabaa. Manna ijaarametti suuraan irratti ergitee ani qullaa kee wanni si fuudhee maasirraa godhaanii qullaa kan kee jedhee erga warratti ergatee booda achumaan hafe jette. Achumaan hafee jette waan isin ajaa'ibu. Bakka eegasii ana mataan na dhukkubee inni hafee jennaan inni xayyib mana kiyya irratti na jijjiiraa maqaa kiyya irratti na jijjiiraa jedheen jette mucayyoon. Maqaa kiyya irratti na jijjiiraa xayyib ani amma namichi illee ka dura argitee ka ergate hafee jira mana maqaa kiyya irratti na jijjiira. Waanuma maqaa keetii irratti maqaa dubartii heerumtuuti irratti intala nama hambaatetti heerumtuutti akkamitti jijjiirra. Nama itti yaafte jaarsummaa itti yaafte. Walaa kana walaa sani kenniif jedhaniini garuu dhaga'uu hin dandeenye waa takka dhugaa rabbi iddoo namatti dhagahame jechuudha. Maali wanti akkana eegasii bakka mucayyoon tuniin aartee jennaan adaadaa isii magaalaa Adaamaa keessa jirti. Adaadaa isii bira dhayitee adaadaa isii saniitti boottee adaadaan isillee irraa fuudhuu hin dandeenye eegasii mucayyoon fiizaa ergattee jechuudha. Ammallee gara biyya Kaatar fiizaa ergattee ofirraa baatee jechuudha bakka. Booyyullee dhiiftee jajjabaattee gara biyya Kaatar fiizaa ergattee dhiiftee jechuudha akkasumatti. Maqaa abbaatiin jira waan gootu hin dandeettu kamee akkam gooti. Dhugaa rabbii mee akkam gooti. Kalaas eegasiisiin hin deemtee ammallee fiizaan hin deebi'ee fi carraa bareedaa qabdii hin deemtee jennaan bakka ammallee Kaatariin keessa waggaa afur taa'ee ammallee kalaas warri akkas na godhee miti warra irratti hin ergannetti birrii warra akkas na godhee ani birrii olumatti qabee nama wayiiti walii gale jette ammallee. Dhugaa rabbi waan bakka mukkurtii nama wayiiti walii galee ani bakka namni sun nikaa na hidhatee jennaan birrii waggaa afurii isuma ragga ergi jette ammas kan namicha nikaa hidhate san jechuudha. Eegas illee ammallee waan ji'a afuriitiin mana hin bite wanni ji'a afurii kan yeroo sanitti zabana dheeraadhaa mana bituu dandeetti mana biteetti kan manni irra jiru. Mana bitee jennaan eegas akkam godhe isinitti fakkaate. Bakka mana bitee ammallee waggaa lamatti dabaltee waggaa afurii shanii waggaa 6 jechuudha. Dura 7 ta'etti miidhaguu gooteen amma 6. Bakka amma meeshaa ittiin of bitii hin galaa jettee afachuu hin galinii jedheeni eegas illee inni illee isiittuma dhiise
tabiraa fuudhee manuma keessatti qopha. La hawla wala quwwata illa billah. Eegasii tabiraa fuudhee manuma ishii keessatti galche. Abballeen wal lola qabdi. Du'aa jirullee sirran gahu jetteeni obboleessalleen haadhalleen namni si quba qabu hin jiru bakka. Amma inni tabiraa itti fuudhe innillee warra wal lollu isii waan beekuuf firan qabdu jedhee bakka warri lammata kana booda isitti hin deebi'anii wanni isii tumsan hin jiru jedhee eegasii deemee tabiraa fuudhe jechuudha. Tabiraa fuudhe bakka fuudhee jecha dhageettee bakka oduun itti dhuftee jennaaniin rifattee ichuma eegasii ammallee oduma akkasii ta'usitu waggaa tokko teette waggaa torba teette jechuudha. Waggaa torba teette ammallee hin galte. Amma yoo galtu inni mucaa tokko qaba. Mana isii keessa nama biraatti jira. Maqaa isaatiin bitame. Waan takka an isimaan beeku jedhee waakkate. Mucayyoon tuni sammuun isii akka malee tahee akka malee rifattee warratti simattee maalii nu duraa yookanumaaf mana wajji seerumsiisuu dhabne. Kanaaf kana beena jedhaniini malee wanni isii godhan hin jiru jechuudha warrillee. Wanni isii godhan hin jiru. Kana booda mucayyoon aarte amma bakka sammuun isillee xiqqoo isii bakka akka tokko tahee mucayyoo tana umriin isillee taa'u waggaa 14 biyya namaatitti fitte ammallee waan gootu wallaalte akkasumatti gettee ammallee Saudi Arabiyaa dhufte amma kunoo as keessatti biyya namaa sana keessa dhukkubsadhee dhukkuba keessaa jira nan dhibama waggaa 2 as gettee jirti. Waggaa 14 teettiin 15 waggaa 16 Saudi Arabiyaa waggaa 2 jirti jechuudha. Yaa obboleeyyan xiyaa waan irraa barattan isintu beekaa isiniin jedha. Kana booda of qusachuu qabda. Warris homaa namaan godha. Jaarsis homaa namaan godha. Akkatti akkana namarra dalagu uummanni jechuudha. Kanaafuu isin maal godhuu qabdan isinitti fakkaate galtanii akkaawuntii mataa keessanii baafattanii akkaawuntii keessan irratti akka birriin socho'uu hin dandeenye. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana isin hunduu nageenyi badhaadhaa akka nagaa jettu kanaaf seenaa xiqqaa guddaa martuu warri yaamicha keenya dhageettanii bakka jirtan hundaa dhuftan daddaftanii anaa dhufu seenaa baga nuu dhuftanii akkam jirtarree naguma keessanii markazu itti argamtanii aruusa nama fidduuti kan irratti hirmaattanii. Majmuu'atu Shuuraa yaa gamtaa jaalalaa yaa gamtaa tokkummaa hegeree dhalootaa gaaddisa Islaamaa diiniidhaaf ijaarame utubaan isaa cimaa. Warra gamtaa kanaa hundumti keessanii asitti waliin nu qabdan warra gamtaa kana hundeessitanii asitti waliin nu qabdan hundumti keessanii rabbi haa kakadu jazaatan keessanii. Nutis warri gamtaa Shuuraa miseensa taanee sababa diinii baru asitti wal geennee rakkoo hiballoo keessattis wal bira dhaabbannee gaddaaf gammachuu wal bira walirraa qoodannee dirree khayrii kanatti kan wajjin hirmaanne yaa ustaazota keenya galatoomaa jenne sababa keessaniin carraa kana arganne waan isin nuuf taatan hin fidhu lakkoofne. Laayyootti ilaalamu oolmaan isin nuuf ooltanii sammuu keenya duumaa barnootaan qartanii bakka adda addaatiin waliin nu qabdanii yoo nu isin aarsinus aara keessan dhufsitanii akka nu jabaannuuf gorsaan nu ibsatanii rabbiin haa dubbatu waa'ee kan keessanii jannata haa ta'u galanni keessanii ustaazota keenya hundi keessanii. Aruusni markasu tartiil addaan jirtan fuudhaaf heerumni aadaa kadhee jiru kanaaf isin warra waliin horu warra wal jaalatu warra waliin waamu. Kunoo har'as qabna aruusa nama hedduu kanaaf asitti wal geettan isin hunduu baga wal fuutan misirroonni martuu baarakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a bainakum. Mushurroonni har'aa nama hedduun ta'ee osoo isin yaamin maqaa isin ta'ee hundumti keessanuu baga isiniin gahe baga milkiin keessan har'a isiniif ta'e. Guyyaa isiniif Allah guyyoota biroo caalu guyyaa isa madaalu jiruu keessan keessatti guyyaa isiniif hangafaa baga itti keessan dhaloota keessan lammaffaa. Warri guyyaa har'aa kana wal fuutanii manba'oon taatan maatiirraa baatanii itti gaafatamummanis kan duraa daranii milkiin keessan toleera baga gammaddanii. Wal wajjin jiraadhaa osoo waliin qabne isiniif haa badu rizqii kuma hin qabne ariitan akka baay'eessitan jalaa baha jaalalaan jiraadha. Aftahaa.
Cikiciki girrigirri gurrarraa cafadha jaalalaaf kabaja wal wajjin jiraadha waliin isin haa tursiisu hundi isin dheeressee riskii kuma hin qabne isiniif diriirsee jiruun teessan haa bareeddu alaa fi manatti walitti isin haa mi'eessu walitti isin haa urgeessu akka shittootitti. Bahaa galti teessan haa toltu gammachuun guutamtee ija gaara laalte haa taatu ijji hamtuun isin laalte qabsoo jiruu tanas walumaan danda'a harkaan wal qabadhaa tumsa waliif ta'a. Ba'ee tokko bishaan taha yoo wal mufachiiftanis baay'ee waliin aarsinaa bocanii waliin hiraarsinaa garmalee wal fahamtanii waliin daddarbinaa obsa waliif qabaadhaa waliin jarjarsinaa daangaa waliis eeggadhaa walitti hin dabinaa. Jireenya kananii wal wajjin jiraadhaa yoo tasa wal dhabdanis wal dhabbii keessan dhokfadhaa icciitii godha keessan namiinuu baqadhaa ife ilaameedhaan ufuma fixadhaa. Yaada koo gabaabsee asumatti dhaaba sarara kana fayyadamu waan isiniif qaama miseensonni gamtaa shuuraa warri taatan martuu shuuraa maltiimiidiyaa production mee hagam hordofaartu tokko keenyaa wanni nurraa eegamu miidiyaan meeshaa qabsootii itti haa yaadamu jabaadhaa hundinuu shuuraa maltiimiidiyaa sappoortii haa ta'u sadarkaa chaayinaalitti ol guddatee biyya hunda akka wal nuu gahu TV raadiyoon akka nuuf tamsa'u riisoorsii qabnu hunda walitti qabannee miidiyaa jabaa hundeessuuf kutannee kanaafuu jabaadhaa akka duubatti hin jenne ustaazota keenya baga isin qabaanne yaada koo gabaabsee asumatti dhaaba hanga yeroo deebinee wal garuuf galatoomaa jechaa nagahan naa jiraadha.